Makaba kanilma kanafura kullu waaqa tokko amin. Sena hangafa wareegamtoota qulqulluu Isxifaanos. Kennaa fi humna hafuura qulqulluu kan isaaf baay'atee abbaa maatiiwwan 8,000 fi hangafa diyaaqonootaa Gooftaa keenyaanis mirga abbaa isaatti kan argee fi osoo ajjeefamuu diinota isaadhaaf kadhachuun uumaa isaa kan fakkaate qulqulluu wareegamaa fi hangafa diyaaqonootaa qulqulluu Isxifaanos. Hangafni wareegamtootaa qulqulluun Isxifaanos naannoo bara Gooftaan keenya addunyaa fayyisuuf nama ta'etti abbaa isaa Simi'oonii fi haadha isaa Haannaarraa Israa'el keessatti kan argamtu naannoo Haanos jedhamtutti amajji bultii tokko dhalate. Gosoota Israa'el 12 yeroo ramadamu inni dhaloonni isaa gosa Biniyaam keessaa ture. Abbaa fi haati isaa gosa raajotaa keessaa kan ta'anii fi maatii Waaqayyoon sodaachuun jiraatan turan. Isaanis ijoollee 2 kan qaban yommuu ta'u kan duraa Yihuudaa jedhanii kan itti aanuu fi wareegaan kan argatan immoo Isxifaanos jechuun moggaasan. Maatiin isaa amala gaariin guddisanii umuriin isaa barumsaaf yeroo ga'u seera horiitii akka baratuudhaaf barsiisaa horiitii kan ta'ee fi qulqulloota adda addaa kan akka qulqulluu Phaawulosiif qulqulluu Naatanaa'el kan barsiisee gara Gamaaliyaalitti geessan. Haala kanaan qulqulluun Isxifaanos beekaa horiitii kanarraa seera horiitii fi kitaabilee raajotaa sirriitti baratee xumuruun dhufaatii masichaa isaanii eeggachaa ture. Yeroo kana gammoojjiitti kan guddate qulqulluun Yohaannis cuubbaa gaabbii cuubaa yeroo dhufu qulqulluun Isxifaanos barumsa Yohaannis cuubbaa sirriitti ilaalee dhuguma Waaqayyoorraa kan argame ta'uusaa yeroo batu isa waliin bu'e. Ji'oota 6fis barataa qulqulluu Yohaannis cuubbaa ta'uun isa waliin ta'e. Ji'oota 6 booda galanni isaaf haa ta'utii Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara Yordaanos deemuun harka barsiisaa Isxifaanositti yeroo cuubamu raajiiwwan raawwataman qulqulluun Isxifaanos argee ture. Kana booda maalummaa raajiiwwan kanaaf barsiisaa isaa kan ta'e qulqulluun Yohaannisiin yeroo gaafatu inni immoo uumaa isaa irraa baratu jechuun gara Gooftaa keenyaatti erge. Qulqulluun Isxifaanosis gara Gooftaa keenyaa deemee baratee achumaan duuka bu'ootaa Gooftaa keenyaa ta'uun hafee gargaarsa 72 keessaa tokko ta'uun lakkaawame. Gooftaan keenyas gargaartota 72 akka barsiisanii fi hafuura diiyaabiloos akka baasaniif ergee kanneen ture keessaa tokko qulqulluu Isxifaanos ture. Boodas Gooftaan keenya fedha isaan du'aa ka'ee gara kabaja abbaa isaatti yeroo ba'u duuka bu'oota isaarraa harka kaa'uudhaan aangoo paatriyaarkummaa kaasee yeroo isaan muudu qulqulluu Isxifaanosis muudee ture. Itti aanes hafuurri qulqulluu gaafa guyyaa 50ffaa yeroo bu'u qulqulluun Isxifaanos obboloota isaa waliin kennaa hafuura qulqulluu fudhateera. Gargaarsa 72 keessaas kennaa hafuura guddaa waan argateef jajjabinaan wangeela barsiisuu eegale. Muudamuusaa Gooftaan keenya gara samiitti ol ba'ee hafuurri qulqulluun erga isaaniif bu'ee booda duuka bu'oonni muraasni naannoo Yerusaalem barsiisaa waan turaniif baay'inni namoota Gooftaa keenyatti amananii guyyumaan dabalaa ture. Kiristaanonni kun mana koo mana kee jechuun kan jiraatan osoo hin taane hundi isaanii tokkummaan kan jiraatanidha. Kiristaanonni baay'achaa akkuma deemaniin nyaataa fi meeshaalee adda addaatti fayyadaman wal qixxaa waliif qooduu irratti rakkoon uumamee waan tureef duuka buutonni Gooftaa keenyaa kiristaanota walitti qabuun amala gaariin kanneen beekamanii fi kennaa addaa kan qaban hojii kanaaf diyaaqoonota 7 muudan. Isaanis Isxifaanos, Pirookoros, Xiimoonaa, Filiphiyos, Phermenaa, Niqaaroonaa fi Niqolaawus jedhamu.
duuka buutonni gooftaa keenyaa diyaaqonoota kana kiristaanota duratti harka kaa'uu muudan. Qulqulluu Isxifaanosiin immoo hangafa isaanii taasisuu muudan. Kanarraa kan ka'e qulqulluun Isxifaanos hangafa diyaaqonootaa jedhamee waamama. Haala kanaan qulqulluun Isxifaanos uummata 8,000 geggeessuutti dabalatee diyaaqonoota kanas hoogganaa ture. Diyaaqonoonni kun jireenya isaanii dabarsanii kiristaanota tajaajiluudhaan eegalan. Hojii isaanii kanatti cimuun rakkoowwan balleessanii hanga xumuraatti kan of wareegan qulqulloota diyaaqonootaa ja'adha. Manni kiristaanaa keenyas guyyaarraa qulqulloota kana kan yaadattu yommuu ta'u, yaadannoon isaanii qulqulluun Isxifaanos guyyaa wareegamummaa isaa amajjii bultii 1, qulqulluun Pirokooros waxabajjii bultii 26, qulqulluun Xiimoonaa eebila bultii 16, qulqulluun Filiphiyos onkoloolessa bultii 14, qulqulluun Phermeenaa fulbaana bultii 1 fi si'a 3 du'uudhaan si'a 3 deebi'ee du'aa kan ka'e qulqulluu Liqaaroonaan. Raajii qulqulluun Isxifaanos raawwate. Qulqulluun Isxifaanos tajaajila maatii irratti muudame irratti dabalataan barsiisaa wangeelaa fi kennaa raajiiwwan raawwachuu ni qaba ture. Tajaajila isaa kanaanis baay'oolii gara Kiristoosiin amanutti deebiseera. Raajiiwwan inni raawwate keessaa lamaan tokko haa kaasu. Guyyaa tokko namoota walitti qabee yeroo dheeraaf erga lallabee booda namni duudaan tokko gara isaatti yeroo dhufu hafuura isaan gurra namichaatti yeroo baafatu namni kun guutummaan dhaga'uu danda'eera. Yeroo kana namoonni amantaa xaa'uutti keessa duran baay'ooliin gara isaatti deebi'an. Gocha qulqulluu kanaa kan arge qaalluun Naa'os jedhamu hafuura diiyaabiloosiin sangaa tokkotti hafuura isaa yeroo baafatu bakka lamatti baqaqe. Yeroo kana raajiin kun kan qulqulluu Isxifaanos caalee waan isaanitti mul'ateef namoonni dhufan kun gara isaanii duraatti deebi'an. Qulqulluun Isxifaanos namicha kanatti dhiyaachuun sangaa kana deebisii kaasii, yoo dadhabde immoo ani nan kaasaa jedhe. Qaallichis kaasuuf yaalee yeroo dadhabu qulqulluun Isxifaanos gara uumaa isaatti kadhachuun sangaa kana kaase. Yeroo kanarra deebiin namoonni kun gara gooftaa keenyaatti deebi'an. Namichi kun amma saaree gargaarsa ergamoota diiyaabiloosiin lafarraa ol fagaatee qilleensa irra deemuu yeroo eegalu qulqulluun Isxifaanos mallattoo fannoo gooftaa keenyaa mallatteeffatee hafuurri kun badanii namichi kunis achirraa kufe. Namoonni achi turanis amantaa xaa'uutii dhiisuun gara Kiristoosiin amanuutti deebi'an. Wareegamummaa qulqulluu Isxifaanos. Qulqulluun Isxifaanos kennaa fi humna hafuura qulqulluun guutamee namoota gidduutti raajii fi mallattoowwan baay'ee taasisaa ture. Mikuraaba walleen bilisa baataa kan jedhamtu keessatti namoota Qaareenaa fi Iskindiriyaa akkasumas Kiilqiyaa fi Siyaarraa kanneen dhufaniin falmaa ture. Ogummaa fi hafuura inni ittiin dubbatu duras dhaabbachuu waan dandeenyeef isarraa fagaatan. Kana boodas himannaa fi ragaa sobaan Musee fi Waaqayyo irratti jecha arrabsoo soolii dubbatuu dhageenyeerraa jechuun himatan. Kana boodas qabanii gara walga'ii Yihudaatti geessuun namni kun bakka qulqullaa kana irratti akkasumas seera irratti jecha arrabsoo dubbachuun dhiisnee Yesuus inni Naazreet bakka kana ni diigaa, seera Museen nuuf dabarses ni jijjiira osoo jedhuu dhageenyeerraa jechuun raajota sobaa waliin dhiyeessan. Barsiisonni fi beektonni Yihuudootaa walgeechaa turanis ija isaanii bobaasanii yeroo ilaalan fuulli isaa akka fuula ergamaa ta'e argan. Kana booda qulqulluun Isxifaanos akkas jedhe. Abbootiin keessan raajota keessaa eenyuu hin ari'annee dhufaatii qulqullichaa dursanii raajii kan dubbatan hunda ajjeesan. Sirna ergamootaan seera fudhattanii kan hin eegin isinis qulqullicha dabarsanii kennitan ni ajjeestanis. Jecha kana yoo dhaga'an baay'ee aaran, ilkaan isaaniis itti ciinnatan. Qulqulluun Isxifaanosis hafuura qulqulluun guutamee gara samii yeroo ilaalu kabaja Waaqayyoo gooftaa keenyas mirga Waaqayyoo dhaabbatee argee kunoo samiiwwan banamanii ilmi namaas mirga Waaqayyoo dhaabbateen arge jedhe. Isaanis sagalee guddaan iyyanii gurra isaanii cufuun laphee tokkoon ta'anis gara isaatti fiiganii magaalaa keessaa gara alaatti baasuun isa waraanuu eegalan. Qulqulluun Isxifaanos osuma waraanamuu yaa gooftaa koo Yesuus Kiristoos
lubbuu koo fudhadhu jedhe. Itti aansees jilbeenfachuun yaa Gooftaa cubbuu isaanii kan isaan ittiin lakkaa'in jechuun diinota isaaf kadhatee uumaa isaa fokkaate. Kanumaanis lubbuun isaa keessaa baatee waa'ee qulqullummaa, durbummaa, wareegamummaa fi barsiisummaa isaaf gonfoo 3 argate. Qulqulluun Isxifaanos haala kanaan umurii isaa waggaa 30ffaatti Gooftaa keenyatti aanee bara 35ffaatti kan wareegame ta'uu isaatiin manni kiristaanaa keenyaa hangafa wareegamtootaa jettee waamti. Akkas jedhamuun isaas isa dursanii kan wareegaman hin jiran jechuu osoo hin taane osoo waa'ee Kiristoos lallabuu yeroo duraaf maqaa Kiristoosiin kan wareegame waan ta'eefidha. Foon qulqulluu Isxifaanos waggoota baay'een booda argamuusaa. Qulqulluun Isxifaanos akkuma wareegameen kiristaanonni foonsaa fuudhanii awwaallatan. Foonsaa kanaan raajiiwwan baay'een raawwachaa waan turameef Yihuudoonni akkuma fannoo Gooftaa keenya taasisan foonsaa fageessanii awwaaluun kosiin akka itti gatamu taasisanii waggoota 300f haala kanaan ture. Turtii waggoota kanaa booda baras bilisummaa mana kiristaanaatti garuu guyyaan isaa yeroo ga'u bakka awwaalamee turee baafamee kabajaan mana kiristaanaa maqaa isaan ijaarame keessa kaa'ame. Innis akkas ture. Bara mooticha Qusxinxinoos manni kiristaanaa bilisummaa argattee manneen xaa'otii yeroo cufaman ture. Guyyaa tokko qulqulluun Isxifaanos naannoo Yerusaalem bakka foonsaa jiru jiraachaa kan ture namicha Luukiyaanos jedhamutti mul'ataan argamee ani Isxifaanosidha. Foon koo bakka kanatti awwaalamee waan jiruuf akka baasaniidhaaf ajaji jedhe. Luukiyaanosis gara Phaaphaasii Yerusaalem deemeetti himuun bakkicha yeroo qofforan raajii addaan saanduqa foonsaa qabatee jiru argatan. Saanduqa kana keessas fooliin baay'ee namatti tolu ni ba'a ture. Qulqulloonni ergamoonni Waaqayyoos bakka kanatti osoo faarfatanii sagaleen isaanii dhagahame. Kana boodas episkooposonni fi luboonni mana kiristaanaa kabajaa fi faarfannaan fuudhanii kaa'an. Kana boodas akkas ta'e. Yerusaalem keessa jiraachaa kan ture dhalataa Qusxinxiniyaa kan ta'e Aleksaandiroos kan jedhamu nama tokkotu ture. Innis qulqulluu Isxifaanosiif mana kiristaanaa ijaaree foonsaa achi keessa kaa'an. Waggaa 5 booda Aleksaandiroosis du'ee haati manaasaa foon qulqulluu Isxifaanos cinaatti awwaalte. Haati manaasaa kun waggoota 5 booda gara Qusxinxiniyaatti deebi'uudhaaf jettee foon abbaa manaa ishee fudhattee deemuuf yeroo jettu fedha Waaqayyoon foon qulqulluu Isxifaanos fudhattee hanga magaalaa Askaalaan jedhamutti geessite. Dooniidhaan ce'uunis Qusxinxiniyaa geesse. Dooniirra osoo deemtuu saanduqa kana keessaa faarsaan ergamootaa ni dhaga'ama ture. Kana booda isheenis foon kun kan qulqulluu Isxifaanos ta'uusaa beekte. Gara Yerusaalemitti deebi'uunis waan isheef hin danda'amneef wanti kunis Waaqayyoon kan raawwatame ta'uusaa hubattee Waaqayyoon galateeffachaa fudhachuudhaan gara Qusxinxiniyaatti galte. Achi yeroo geessus fedha Waaqayyoon foon qulqulluu Isxifaanos fiddee akka dhuftee Phaaphaasii magaalichaatti ergite. Luboonniif kiristaanonni magaalichaas faarfannaa fi galatoon ba'anii simatan. Foon isaarras raajiiwwan baay'een osoo hojjetamuu argaman. Kana booda foonsaa gaariin harkisaa osoo deemanii bakka Qusxinxiniyoos jedhamu yeroo ga'an gaangeen sun deemuu dide. Isaanis Waaqayyo foon qulqulluu Isxifaanos bakka kan akka jiraatuuf akka eeyyame hubatan. Itti aansuunis gaangeen sun afaan baasee foon qulqulluu Isxifaanos bakka kana jiraachisaa jechuun dubbate. Kanumaanis raajiin Waaqayyoo dinqisiifachuudhaan isa galateeffatanii mootiin magaalichaa bakka sanatti mana kiristaanaa ijaarsee achi keessa jiraachisan. Qulqulleettiin mana kiristaanaa keenyaa ayyaana qulqulluu Isxifaanos kanneen armaan gadii waggaatti ni kabajji. Amajjii bultii tokko guyyaa dhalannaasaa fi dhagaadhaan waraanamee wareegamuusaa, onkoloolessa bultii 17 guyyaa muudamasaa fi fulbaana bultii 15 guyyaatti foonsaa waggoota 300dhaaf awwaalamee ture itti argamedha. Eebban gafa wareegamtootaa qulqulluu Isxifaanos hunda keenya irraa bulu jechaa barreeffama keenya guyyaa har'aadhaaf qabannee asuma xumurraa. Jalqabsiisee kan nu xumursiisee Waaqayyo Abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Ameen.